Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Ako English with Oromic. I'm Ako from School of American English. Today we are going to learn at the bank. That means there is a lot of expressions I use in banks within customers as well as within bank cashier. So stay within us until the end of our best video. kabajamtoota daawwattoota chaanaalii Ako English with Oromic guyyaadhaa barumsa spoken yookaan immoo barumsa expression haasawaatiin walitti deemnee jirra. Barumsa keenyadhaa toopikii waa'ee baankiidha yookaan immoo expressionii yookaan immoo jechoota baankii fayyadaman kan ilaalu jechuudha. Hanga xumura sagantaa keenyatti wajjin turtaniin affeerraa kenna. Akkasumas namoonni chaanaalii keenya faaraa taatan hundi keessanuu subscribe nu gochaa isin jecha namoonni immoo chaanaalii keenyaaf maamila taatan video keenya daawwadhaa share like gochaa nu wajjin turaa isin turuu barachuudha. Kallattii maani gara barumsa keenyatti yoo deebine here is the bankers polite expression jechuudha. The bankers polite expression jechatawwan warroonni baankii keessatti itti fayyadaman jechuudha. Yeroo kastamariin tokko yookaan immoo yeroo namoonni isaan irraa fayyadaman tokko gara baankii seenan jechoota akkamii akka fayyadaman walumaan ilaala jechuudha. Tokko faratti namoonni baankii yeroo seenan warroonni bank teller yookaan immoo kaasharii yeroo ta'an good morning jechuudha yookaan immoo good afternoon jechuudha. Here is good morning, how can I help you? Akkam bultee maal si argaa yookaan immoo maal barbaadda jechuudha. Good morning, how can I help you? jedhanii si argaachuu hin danda'a jechuudha. Inni lammafaa immoo yes please tell me what you want to phone. Yes please tell me what you want to phone. Malo formii maalii barbaada yookaan immoo formii maalii guutuu barbaada jechuudha. Here is yes please tell me what you want to phone. Formii maalii guutuu barbaaddettee si gaafachuu danda'a jechuudha. Karaa biraatiin immoo here's do you want to send money or receive? Do you want to send money or receive? Qarshii erguu barbaadda moo fudhachuu barbaadda jechuudha. Do you want to send money or receive jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin qarshii erguu yookaan immoo fudhachuu barbaadda jechuun here is a best expression we say that do you want to send money or receive jennee gaafachuu hin dandeenye jechuudha. Nuti warroota baankii keessaa yoo ta'u jechuudha. Okay, karaa biraatiin immoo here is there any money sent for you? Is there any money sent for you jechuudha. Qarshii si ergametti jira jechuudha. Is there any money sent for you jechuudha. Qarshii si ergametti jira jechuudha. Kan biraa immoo do you need any help? I'm up and down here. Do you need any help? I'm up and down here. Jechi up and down jedhu kun jecha phrasal verb isa kun immoo gaara jechuudha. Maalaan isaa do you need any help? Gargaarsa ni barbaada yookaan immoo gargaarsa wayii ni barbaada jechuudha. Here is I'm up and down here means I'm over here jechuudha. I'm over here that means. Okay, asra yookaan immoo maal si harkaadha jechuudha. Do you need any help? I'm up and down here means I'm over here that means. The next one is here is do you need a hand? Do you need a hand means actually this one is idiomatic expression. Jechi do you need a hand jedhu kun jecha idiomatic yookaan immoo jecha jechuudha. Do you need a hand jechuun harka barbaadda osoo hin ta'in gargaarsa barbaadda jechuudha. Could you tell me or could you need any hand? Can I give you my hand or can I give you a hand jechuudha. Here it means do you need a hand jechuun si gargaaru yookaan immoo gargaarsa barbaadda jechuudha. Gabaabina jechuudha. Here is do you need a hand? Gargaarsa ni barbaadda jechuudha. Kanuma ammoo here is what are you looking for? Let's say yeroo namni tokko customerii haarawaa ta'ee luukiiwwan garagaraa ka formi itti guutan yeroo barbaadu kan yookaan immoo ka itti erguu yookaan immoo ka itti fudhatu yookaan immoo ka kaashii barbaadu ni mala yeroo sanii yeroo namoonni baankii keessaa yeroo inni peeparii olii gadi oofu yoo qabu taate haala kanaan gaafachuu hin danda'an jechuudha. What are you looking for? Maal barbaada jechuudha. What are you looking for? Maal barbaada yookaan immoo formii maalii barbaada jechuudha. Deebiin isaa maybe I'm looking for withdraw form jechuudha. Kanaaf gaafiiwwan kunniin marti yookaan immoo akkaataan expressions irra barreeffamu kuniyyuu kan namoonni baankii keessadhaa namoota kastamariidhaaf gaafiiwwan dhiyeessan jechuudha. Mee kastamariin maal akka barbaadu walumaan laa jechuudha. Wajjin tura. Okay, lammaffaan immoo the customer or client. Customer yookaan immoo client jechuun maamila jechuudha. Okay, maamilli gaafii akkamii warroota baankiitiif dhiyeessu? Haalaallu takkaan. Here is fakkeenyaaf good morning, what can I help you or how can I help you? Yoo kaashariin yookaan immoo bank telleriin yoo sin jedhee innis deebiin isaa good morning jedha jechuudha. Good morning or good afternoon jechuudha. Yeroo murteessaa jechuudha. So good morning, give me a withdrawal form please. Good morning,
give me withdrawal form please. Akkam bulte for me withdraw kan qarshii ittiin baafadhu naa kenna jechuudha. So good morning, give me withdrawal form please. Paperii qarshii ittiin baafadhu ka form isaa naa kenna jechuudha. Lammaffaa immoo what are you looking for? Yookaan immoo maal barbaadarti yoo siin jedhee I'm looking for withdrawal form. I'm looking for withdrawal form. Withdrawal jechuun qarshii baasu jechuudha. So I'm looking for withdrawal form please. Maaloo paperii waraqata yookaan immoo qarshii ittiin baafadhu barbaadaa jira jechuudha. Inni sadaffaan immoo I want to send some money for my friend. I want to send some money for my friend. Qarshii muraasa hiriyaa kiyyaa erguu barbaada jechuudha. I want to send some money for my friend. Iddoo friend kana jedhutti immoo waan biraa guutuun ni jechuudha. Yoo warra keetti erguu barbaade I want to send some money for my family, for my parents, for my brother, for my sister, for my father, for my grandfather jechuudha. Namoota erguuf barbaade qofa maqaa dhooftee asitti barreessu jechuudha. So I want to send some money for my friend. Qarshii muraasa hiriyaa kiyyaa erguu barbaada jechuudha. Kan biraa immoo I want to deposit some money in your bank. I want to deposit some money what? In your bank. Qarshii muraasa baankii keessanitti kuufachuu barbaada jechuudha. I want to deposit kuufachuu jechuudha. So I want to deposit some money in your bank. Qarshii muraasa baankii keessanitti kuufachuu barbaada jechuudha. Karaa biraatiin immoo here is I would like to open a joint account with my better half or with my wife. That means here is I would like to open a joint account with my wife or with my brother, with my sister jechuudha. Accounti walitti yookaan immoo accounti bookii tokko jechuudha. Kan walitti nama lamaan fayyadaman haadha warraa kee wajjin baafachuu barbaada jechuudha. Here is I would like to open a joint account with my wife or with my husband jechuudha. Yoo accounti tokko nama lamaan walitti baafachuu barbaade kan namni tokko baasu kan namni lamaan walitti baasu jira. You can say I would like to open a joint account with my wife jettee Ingiliffaan ibsuu hin dandeetta jechuudha. I have money sent for me from foreign country or from America or from UK or from Uganda, from Africa, any country. Magala Arabada Dubai Tunda, Biyabra Arabatunda. It is I have money sent for me from Iddo Rasi Ergamet Dubatek Arshi Baka America Konomo, Dubai na Ergamet. Here is I have money sent for me from America. Arshi America Ergametu Navjira Yete Gavitun Chura. I would like to get a passbook. I would like to get what? A passbook jechuudha. Passbook yookaan immoo bookii baafachuu barbaada jechuudha. Yookaan immoo bookii barbaada jechuudha gabaabinaan. I would like to get a passbook. Bookii yookaan immoo accounti bookii barbaada jechuudha. Karaa biraatiin I would like to withdraw some money from my saving account. It is I would like to what? I would like to withdraw some money from what? From my saving account. Qarshii muraasa accounti saving kan bakka itti qusadherraa fudhachuu barbaada jechuudha. Yookaan immoo baafachuu barbaada jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin I would like to withdraw some money from my saving account. Inni afaan Ingiliffaatiin dubbachuu hin danda'ama jechuudha. Alright. Kan biraa I would like to open a new account or cash or check account. I would like to open a new account. Accounti haarawa banachuu barbaada jechuudha. Yookaan immoo kaashii yookaan immoo cheekii haarawa banachuu barbaada jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin you will say I would like to open a new account jechuudha. Karaa biraatiin immoo I would like to close my saving account. Accounti kee yookaan immoo buukee yoo hin barbaanne yookaan immoo itti fayyadamuu yoo hin barbaanne haala kanaan ibsuu jechuudha. I would like to close my saving account. Accounti kee kan irratti qusadhee cufuu barbaadu itti afaan Ingiliffaatiin I would like to close my saving account. Ibsuu jechuudha. Karaa biraatiin immoo do you have change for 100 birr? Yoo sharafa barbaadde. Sharafa haga birrii barbaadde afaan Ingiliffaatiin do you have change jechuun danda'ama. Karaa biraatiin immoo do you have change for 50 birr? Or do you have change for $100 or $50 jechuun jechuudha. Okay, birr jechuun karaa biraatiin bucks jechuun jedhama. Afaan Ameerikaatiin bucks jedhama. Karaa biraatiin immoo paper illee jedhama. Note illee jedhama. Akkasumas immoo bill illee jedhama jechuudha. Maqaa baay'ee qaba jechuudha. Wanti birr jedhamu jechuudha. Bucks jechuun afaan Ameerikaatiin bucks jechuudha. So, do you have change or do you have change for 100 birr? Sharafa qarshii dhibbaa qabda jechuudha. Gabaabinaan immoo do you have change? I don't have change. Hin qabatte immoo I don't have a change jettee afaan Ingiliffaatiin himuu ni danda'ama jechuudha. Karaa biraatiin immoo can I get change for 100 birr? Not
tokkuma jechuudha. Kanaaf kun garaagarummaa baay'ee qaba jechuudha. So can I get change for 100 birr naati qarshii dhibbaa sharafa argadha jechuudha. Change jechuun magaalatti kan isaa afaan baankii keessatti jijjiirraa qarshii jechuudha. Kun immoo sharafa kan jedhamu kana jechuudha. So can I get argachuu danda'a jechuudha. Change for 100 birr sharafa qarshii dhibbaa argachuu danda'a jechuudha. Karaa biraatiin immoo I want to open a mobile banking. If you want to, maybe if you have a plan to open a mobile bank, just you will express or you will talk by this way. That means here is what I want to open a mobile banking. Mobile banking ki banachuu yoo barbaadde haala kanaan dubbachuu barbaada jechuudha. Mana baankii dhayitee yookaan immoo biyya alatti warroonni ta'an yeroo baay'ee mobile banking yoo baafachuu barbaadan Ingiliffaan akka jechuudha. I want to open a mobile banking. Mobile banking ki banachuu barbaada jechuudha. Karaa biraatiin immoo may I have ATM please? May I have ATM please jechuudha. ATM argachuu danda'a jechuudha. ATM argachuu danda'a jechuudha. May I have ATM please? May I have ATM please jechuudha. ATM I mean ATM baafachuu barbaada akkana dubbachuu danda'a. Karaa biraatiin immoo what is the dollar currency in Ethiopian birr? What is the dollar currency in Ethiopian birr? Dollar sharaf Ethiopiatti meeqa jechuudha. What is the dollar currency in Ethiopian birr? Yookaan immoo sharafni hagamiin sharafamaadha eegan isaa jechuudha. Dollar biyya alaa Ethiopiatti hagamiin sharafamaa jechuudha baanne we can say what is the dollar currency in Ethiopian birr. Dollar qarshii Ethiopiatti meeqa akka jedhamu jechuudha. Karaa biraatiin immoo kan dhumaa immoo I would like to apply for what? For loan. Loan jechuun liqaa jechuudha. Liqii yookaan immoo afaan Oromootiin liqii kan jedhamu baay'ee jira. Borrow jechuun danda'ama. Garuu immoo afaan baankiitti loan jechuun liqaa jechuudha. So I would like to apply for loan. For me yookaan immoo liqaa baankiirraa barbaada jechuudha. So what are the criteria to offer a loan jechuudha. Criteriaan barbaachisu maal jettee gaafachuu hin dandeetta jechuudha. So I would like to apply for loan jechuudha. Looniidhaaf yookaan immoo liqaa gaafachuudhaaf formii guutamu beekuu barbaada yookaan immoo guutuu barbaada jennee karaa kanaan ibsuun ni danda'ama jechuudha. Kan biraa immoo the bankers asks for more information. Yeroo baay'ee warroonni baankiidha akkuma isin beektan baay'ee shakkii waan uumaniif yookaan immoo iddoo qarshii waan ta'aniif baay'ee gaaffii baay'ee isin dhiyeessuu danda'an jechuudha. Kanaaf mee gaaffiiwwan isaan isin dhiyeessan muraasa ni ilaalla jechuudha. See, here is the banker asks for more information jira. Warroonni baankiidha gaaffii baay'ee yookaan immoo dabalataa si gaafachuu danda'an jechuudha. Gaaffiiwwan isaan si gaafatan keessaa mee muraasa ilaalla jechuudha. Here is the first one is what kind of account do you want to open? What kinds of account do you want to open? Account yookaan immoo accountii akkamii banachuu barbaaddu isin jechuu danda'a jechuudha. What kind of account do you want to open? Accountii kan banachuu barbaadda jechuudha. Alright. Kan biraa immoo how much birr or bucks or nuts would you like to send to your friend or for your friend jechuudha. Qarshii hagam erguu barbaadda? Hiriyaa keetiif reeftana I want to send some money for my friend jennee jirra. Kanaaf yeroo gaaffii si gaafatan how much birr or bucks would you like to send? Qarshii hagam erguu barbaadda? Yoo jechuudha barbaadda afaan Ingiliffaatiin karaa kanaan ibsuu barbaadda jechuudha. Karaa biraatiin immoo what is your book account? Yeroo baay'ee bookii malee yoo dhufte yookaan immoo yeroo filattee fiduu dhabaatti illee si gaafatan jechuudha. So where is your book account? Bring your book account. Book accounting kee yookaan immoo passportiin kee meeti? Bring your account. I mean bring your book account jechuudha. Accountii kee fidi jechuudha. Karaa biraatiin immoo here it is. Here it is fakkeenyaaf reeftana yeroo atin I'm looking for withdrawal form yoo jettee withdrawal form barbaada yookaan immoo barbaadaa jira yoo taate deebiin isaa maal ta'uu danda'a? Here it is. Fill the form and bring with your what? With your book. Form isaa guutiti bookii yookaan immoo passbook wajjin filisii jechuudha. Here it is jechuun kunooti yookaan immoo ida kunoota jechuudha. Here it is. Here it is. Fill the form and bring with your book. Form isaa guutii book wajjin qabadhuuti waraqaa keessa kaa'ee fidi jechuudha. Karaa biraatiin immoo gaaffii isaan dhiyeessan keessaa here is have you ID card on hand? Gaaffii kun beekamaa jechuudha. Have you ID card on hand? Identification card yookaan immoo isa mattaawaqaa inni kana qabda jechuudha. Have you ID card on hand? Harka keetirraa mattaawaqaa waan jedhamu jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin identification card jedhama yookaan immoo mattaawaqaa jechuudha yookaan immoo wanni kee jechuudha. Afaan Oromootiin naarkaa biris mattaawaqaa afaan Amaariffaatiin kan jedhamu jechuudha. So have you ID card on hand?
jedhama jechuudha. Alright. Karaa biraatiin immoo are you a customer here? Yoo shakkan yookaan immoo qarshii baay'ee yoo gaafatte yookaan immoo buukii malee yookaan dhuftaate gaafii kanas dhiyeessuu danda'a jechuudha. Here is are you a customer here? Ati asitti yookaan immoo baankii kanaaf maamila jechuudha. Are you a customer here? Baankii kanaaf maamila jechuudha. Gaafiin dhumaadha yeroo baay'ee namoonni baankii keessa dalagan kan namatti rakkisan kan dhumaame jechuudha. Fakkeenyaaf have you ID card on hand or do you have a book? Was injire if I don't have yookaan immoo I don't have yoo ta'e deebisan I'm afraid yoo qarshii si kennuu hin barbaanne yookaan immoo buukii malee yoo si kennuu hin barbaanne maal jechuun daanii I'm afraid I'm sorry jechuudha karaa biraatiin. I'm afraid you can't draw any money unless you have the passport. You can't draw or you can't withdraw any money unless you have to what? You have to passport. Dhiifa manaa godhiti yoo qarshii baasuu hin dandeettu yoo passport yookaan immoo bugan kaawwatii kee hin qabatin qarshii siif kennamuu hin danda'u jedhanii yeroo wantoonni akkanaa yeroo baay'ee nu mudatas isinillee namoota baay'ee nu mudata jechuudha. Kanaaf yoo ati nama baankii keessa dalagu taate I'm afraid you can't draw any money unless you have to what? Or unless you have the passbook jettee karaa kanaan deebisuun jechuudha. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota chaanalii Akoo Ingilish barnoonni keenya waa'ee baankiidhaa hadhaa kana fakkaata. I'm sure hundi keessan iyyuu waa baay'ee irraa barattan jedhee abdii qabachuudha. Yeroo ta'an immoo diyaaloogii namoota baankii keessa dalaganii fi namoota kastamerii jidduutti yookaan immoo haala kamiin akka diyaaloogiin dalagamu kutaa itti aanu keessatti qabadhee isiniif dhiyaadha jechuudha. Hadhaaf barumsa addaaf isinii qopheessa dhiyaate kana fakkaata. Chaanalii keenya subscribe, like, share gochaa yeroo hundayyuu isinitti dhaamadha. Have a nice time. See you next time within another topic. Bye bye.